xaraguu karaan kun yeroo kam nazzafamaa Dr. Abiyyiin Ahmad maali karoorri isaa wanni yeroo ummanni keenya dhiibbaa irratti godhu yeroo uggurri geejjibaatii fi yeroo karaa cufamu yeroo lagannaa gabayaa irratti nadaafaadha jedhee karaa qulqulleessuudha jedhee ummata wanni inni gadi yaasuuf maali kaayoon isaa waan jedhu kanas waliin tuunnee ilaallaa maal barbaadee namni kun waan kana godhaa jira sababa maali waa sababa wayiitu jira beeka akkanaanii miti beetanii mammaayisi Oromoo maal jedhaa sareen lafan duttu jedhanii bar sareen lafan duttu jedhanii mitiire sareen waa malee hin duttu sareen waa malee hin duttu sareen yoo dutte mee mucaa gadi bayii maalii jedhanii keessummaa homa ta'e haa ta'u homa agartee dutti sareen garuu Abiyyiin sababa malee karaan xaragu beeytanii gizee kanatti galfatee takkatuu qeerroon murtii wayii dabarsee labsii wayii yoo qeerroon dabarsu poolisii yaasasanuu poolisii manatti nambisu kadiiree isaa manatti nambisu abbaa seeraa warra jedhuun manatti nambisu jara kana hunda qabatee karaa nazzabsiisa maaliif sababni maali waan jedhu isinitti hima waa'ee luka dhiqannaa sanillee waan tokko waan naa ifetu jira isas irra deebi'ee isinii ibsuu barbaada duraan dursee oolmaa kaleessaa mana murtii abbaan dhugaa abbaan jaalalaa hayyoonni teenna obbo Jawaar Mohammad kaleessa maal dubbatee barreeffama gabaabduu wayiiti isinii dubbisaa nam tokko tokko ijoolleen teenna barreeffama kana ka dubbisuu hin dandeenye jira kanaafi na obsaa isiniin jedha barreeffama kana isiniin dubbisaa fulbaana 7 jedha guyyaa kaleessaa jechuudha bara 2020 jedha Jawaar Mohammad akkana jedhe kaleessa nuti kan hidhamneef mirga Oromoo hin gurgurru waan jenneefidha mirga saba Oromoo dabarsinee hin gurgurru waan jenneef hidhamne kaleessa adada dhufuun Jawaariin kun mana murtii kana darsii kennee deema beeytanii darsii jechuun hin beeyta warri quraanaa sheekolee jechuudha sheekolee mana quraanaa yoo deemtan darsii fudhattan Jawaar adada mana murtii dhaquun namicha bal'aa san jechuudha ka achi taa'ee waa takka hin beeyne darsii kenneefi biraa deema adada jarri mana murtii dhiyeessaniin darsii kenneefi biraa deema akkana godha akkana hojjedha akkana godha akkana deema jedhani kaleessa darsii akkamii Jawaar mana murtiitii kenne waan jedhu walumaan laallaa jechuudha leenjii akkamii kennaa jira Jawaar leenjii irraa fudhataa jiran malee jarri Jawaar hidhuufi miti dhugaa isinitti himaan Jawaariin kun nama akkam akka ta'e leenjii mana murtiitii kennaa jira mootummaa Itoophiyaa diktaatara kana gara dimokiraasiitti akka ba'uudhaaf Jawaar irraa barumsa barachuutti jiran isinii galee leenjisaa baru achi keessa taa'ee adada mana murtii dhaabatu leenjii jaraa kennee biraa deema Jawaar jechuun akkana Jawaariin namni gad xiqqeessu uhuma isaatiiyyuu mataan dhufe anamma Itoophiyaa keessatti nam takka Jawaariin hin wadaddarsiisu nama takka adaraa isinitti himaa warri fotoo Jawaarii fi fotoo Abiyyii fotoo Daani'el Kibriit warroota daddabii kana Jawaaritti likkitan dhiifama nuu godha Jawaariin namni madaalu Itoophiyaa keessa hin jiru kana waan ta'eef Jawaariin afoon kaayina eddoo Jawaar san firaageesaayitii yookaan mallattoo gaafii gootanii dhiisuu qabdan hin jiru namni Jawaar madaalu ammatti mitiif duratti hin dhalatu maal taatan isin kanaafuu ummata nyaatee dhugeetu maal ba'u kana Jawaariin hin madaalina kanaaf ilmaan ijoolleen Oromoo warri fotoo namaa wal bira kekkeettan fotoo Jawaar bira nama takkan kaayina namni Jawaar madaalu amma booda sin dhufu amma sin jiru Itoophiyaa keessa dhugaa isinitti himan dhibbaan dhibbatti Jawaar yoo jiraates yoo du'es nasbeen gaafa dhalatte duute garuu namni isa madaalu takka Itoophiyaa keessa hin jiru dhibbaan dhibbatti itti amanaan dhibbaan dhibbatti namni Jawaar madaalu takka hin jiru takka qawwee qabanii fidhan beekumsaaf osoo hin taane badii takka dalagee osoo hin taane kanaafi asumaan ergaa koo dabarfachuu barbaadaa yeroo waa waliin madaaltan yeroo Abiyyiif nama biraa wal bira keettan Jawaariin nama takka biran kaayina namni Jawaar madaalu hin dhalannes hin dhalatus hin dhalatu Itoophiyaa keessa dhiisi addunyaa kanarra yoo kana deddeemneen arginan jedhuan itti deebinaa waan inni kaleessa darsii inni kaleessa mana murtiitiif kennetti deebinaa waan jenneef hidhamnee jedha Oromoon hidhuudhaan jijjiiramni hin dhufuu jedha Oromoo hidhuudhaan jijjiiramni hin dhufu baqachuu kan jijjiirama hin dhufu Oromoo hidhuudhaan Oromoo biyyarraa baqachiisuudhaan Oromoo ajjeesuudhaan jijjiiramni takkallee hin dhufuu jedhe kaleessa waan inni dubbate ummata Oromoo biyyarraa yoo baqachiistan yoo hiitan yoo ajjeestan jijjiirama finna jettanii yaadinaa jedheen kana waan Jawaar kaleessa dubbate Jawaar Mohammad mana murtii mucaa keenya Hacaaluu ajjeesanii hoggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyya keenya diigaa jirtan isin warri mootummoota jedheen jedhe maal jedhaanii bar isinuma jaruma bira taa'ee bar mana murtii dhufee darsii kennaafi bar isin ka dalagaa jirtan ummata keenya baqachiisaa dubartii teenya gudeedaa
qabeenya keenya saamaa dachii teenya weeraraa biyya kana bulchaa jirtanii jedheen kaleessa mana murtiitiin jedhee bara. Jarri bara achitti Jawaar sodaatuuf Jawaar yoo du'e hin du'a. Goota jaraan sujuudu waliin madaalanillee waliin madaalan namni nama isa madaaluu waa deebii deebisa. Jarri kuni mallaqatti amanu, doolaaratti amanu, paawonditti amanu, yuurotti amanu, birritti amanu. Birriin dalaguutti jiran malee Itoophiyaas ijaaruu fi miti Itoophiyaas diiguuf deemu. Naa qabadhaa Oromoo. Guutuu haasawa Jawaar Mohaammed akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessa jira. Dhageeffadha. Oromoo jedha. Dubbii Jawaar kaleessa dubbaterraa umrii keenya guutuu kan nuti qabsoofne haqaa fi sirri qabsoo keenyatis abbootiin murtii abdii biroo ta'an kunoo argineerra. Jarri kuni warri amma mana murtii ufiin jedhu kuni faallaa haqaa akka ta'an. Jarri mana murtii ta'an kuni faallaa dhugaa akka ta'an isin agarree jirraa jedheen. Ani ka qabsaa'e haqaa fi dhugaaf qabsaa sobaaf hin qabsaa'u. Kanaafuu hojii keessan arginee jirraa jedheen akka isin sobaaf qabsooftan akka isin dhugaaf hin qabsoofne. Wanti kuni garuu hamma gandaa fi aanatti deemuu qaba jedhe. Maal jechuu isaati? Hamma tokko poolisii galatoofate. Poolisii achitti isaan eeggan ka eeggumsa isaanii godhan. Ka amma Jawaar fa'aa afoo jiran jechuudha. Galatoonfatuu barbaada. Maal jechuu isaati? Poolisoonni kuni waan baay'ee nu gochuu jirtanii eeggumsi isin nu gootan gaariidha. Eeggumsi nu godhamaa jiru kuni gara aanaa gara gandaatitti gad siquu qaba. Uummanni keenya uummanni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jira. Qeerroo fi qarreen dargaggeessi jarri sunis akka hin dhiitamne, akka hin miidhamne, akka beelaan hin miidhamne, akka hin duune, mirgi isaanii akka kabajamu waan kana faffacaasuu qabdu ka jedhu darsii kenneefi jechuu kaleessa illee mana murtiiti. Abbootiin alangaa dhiibbaa mootummaa isarratti jiru ni hubanna. Jarallee baritti maa jira. Isinis rakkoo isinirra jiru numa beeynaa jedhanii jira. Abbootii wanni jechuudha ka achi jiran. Isin garuu aangoma keessaniif dhugaadhaaf amanamoo ta'a. Aangoma keessan kanaafuu waan gaarii dalaguudhaaf dhugarra yoo isin dhaabattan dhugaaf yoo amanamoo taatan isiniif bareeda ka jedhu abbootii mana murtii jechuudha warra achi jiru saniifis gorsa dabarseef jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed kuni jechuudha. Mangistiin jechuudha. Mangistiin Oromoo miliyoona 60 abbaan qeerroo jechuudha. Mana murtiitiif gorsa akkanaa dabarse. Achirraa maal jedhaa? Dubbii siyaasaatirraa bilisa ta'aati hojjedha. Ergite akkana mana murtii jechuun dubbii siyaasaa irraa bilisa ta'ee hojjeta. Lamee laala darsii Jawaarii kanaa jiran. Darsii kennaafi bara al darsatu darsiyyaa mana murtii yaa'e. Mana murtiitii darsii kennaa jira bara. Jarri hidhanii bira taa'u inni dhufee darsii kenneefii deema. Amma gaafa guyyaa 8 illee dhufee darsii kennaafi. Leenjii kenneefii deema bara. Leenjii isaa bara Jawaar Itoophiyaa leenjisuu jira bara. Biyya ummata jazbaa kana leenjii kennaafii jira. Polotikaa isinitti eegumsa nu godhaa jirtan kabajaa fi eegumsi nu gootaniif hedduu galatooma. Argite eegumsa nu gootaniif baay'ee isin galatoonfanna. Eegumsa kana garuu namoota akka keenyaa beekamtii qabaniif qofa ta'uu hin qabu. Ilamee ilaalaa jira. Eegumsi kuni nama akka Jawaar Mohaammed beekamtii qabu. Kana qofa osoo hin taane gadi bu'uu qabdan jeen haga gandaatitti haga aanaatitti. Ummata miiliyoonaan hiitanii ummata hiitan kana hundaaf eegumsi gaariin godhamuu qaba akka isaan hin miidhamne. Akka isaan beelaaf hin saaxilamne. Akka isaan dhukkuba koronaa vaayirasii kanaaf hin saaxilamne rakkoo isaanii kana sirritti eegumsa godhuufii qabdan ka jedhu darsii dabarsaa oolee jechuudha. Kana darsii ka kennu kun eenyu beeytanii? Xaqlaay ministeer Abiyoot Kaasaa osoo hin ta'in obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitii darsii kana kennaa deemaa jechuudha. Nama ilaalaa jiran. Hidhaa keessa taa'ee saba isaatiif mana murtii akkana godha. Akkanatti ummata keenya nuu qaba. Warra hiitanis nuu kunuunsa. Hin ajjeesina. Dhukkubaaf hin saaxilina. Kana ka godhe Jawaari hidhaa keessa taa'ee Oromoof yaadaa jechuudha. Maaliif ummanni kun saba isaatii foon isaatii dhugaaf waan qabsaa'uuf haga jiru dhugaa dubbataa jechuudha haga gaafa du'utitti. Nuti marti ni duuna beeka. Hundi kennaa nu duuna. Har'a fakkeenyaaf warri paartii bilisiginnaa kun maal jedhaa? Jawaar mana hidhaa jira achitti hafaa nuti warri badhee jiru rakkoo hin qabnu. Isintu du'uu danda'a dura hin beekamu. Namni ka du'u guyyaadha malee hidhameef yookaan dhibameef miti jechuudha. Warra mana hidhaa Oromiyaa guutuu keessa jiraniif eegumsii fi kabajaa kennaafi. Ilamee ilaalaa jiran. Mana hidhaa Oromiyaa hunda keessa warra jiran eegumsaaf kabajaa kennaafi.
yaa Jawaar Muhammad isi yaa Jawaar nu boonsita bara ati gizee kamuyyuu nu boonsitaa jechuudha hin ajjeesinaa hin reebinaa jedha maal jedha dullaan hin rukutinaa hin beelessinaa ummata kana jechuu bara mana murtiititti maara bara nuti hidhamtoonni siyaasaa kan nuti hidhamne garaagarummaa warra aangoo mootummaa qaban wajjiin qabnu kana qofaaf hidhamne jedheen nuti waan Abiyyi Ahmadiin faallaa walii deemne qofaaf hidhamne malee osoo Abiyyi waliin dhaabbanne ni hidhamnu jedheen mana murtiitiin jedhaa jira waan biraa badii takkallee hin qabu nama ajjeefne yakka takkallee hin dalayne jedheen mana murtiin namoota hidhuun ajjeesuunii fi biyya akka baqatan gochuun biyya nagayaa itti fuftee hin jirtu ila laalame mee laala darsii jedhan nama ajjeesuudhaan nama baqachiisuudhaan nama hidhuudhaan dubartii gudeeduudhaan biyyi nagaa taatee itti fufte takkallee hin jirtu darsitu darsi mee laala jedhan jarri as waaman darsii kennee fi hidhadde bayin jarri as waaman darsii kennee fi hidhadde leenjii kennaa jira bara leenjii ji'a lamaa kennaa ture amma gara ji'a sadiitti deemaa jira gurbaan Jawaar Muhammad kun jechuudha mana murtiitu leenjisaa jira mana murtii kana leenjii kennaafi jira bareedaadha leenjisu kanaafuu biyyi bifa kanaan jijjiiramtee gara fuulduraatitti itti fuftellee hin jirtu jedha biyyi jijjiiramte takkallee hin jiru namoonni kumaatamaan dhiibbaa kana biyya keenyatti baqachaa jiran sababni isaa hidhaa fi ajjeechaa as jiru irraa ka'eeti mucaa keenya Hacaaluu ajjeesanii hoggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyyaa kan dhiiga jirtan isin warra mootummaati nama ajjeesuudhaan nama hidhuudhaan kaan biyya baqachiisuudhaan biyya kadeegaa jiru isin warra mootummaati jedheen mootummaan ni dhufa ni darba dhugaadhabu mootummaan ni dhufa ni darba biyyi garuu akka itti fufu yoo barbaadame haqa kabachiisuun haqni aangawoota mootummaatii olii jedha obbo Jawaar Muhammad kana fakkaata maal jechuu isaati Itoophiyaan akka Itoophiyaa taatu yoo barbaadan Itoophiyaan akka itti fuftu yoo barbaadan Itoophiyaan akka Itoophiyaatti yoo jiraattu barbaadan haqarra dhaabatanii dhugarra dhaabatanii biyya tana ceesisuudha nama hidhuu fi nama ajjeesuudhaan biyyin guddattu jedhe kana kaleessa darsiin Jawaar mana murtiitii kenne Jawaar darsii ji'a lamaatti jira haga inni darsii kennuuf numa laallafame ummanni kuni leenjii irraa fudhataa jira beeytanii gurbaan kuni akkuma isin beeytan Colorado University keessa baratee seeraan eebbifame freedom of freedom itti amana dimokiraasii dhugaatitti amana dimokiraasii haqaatitti amana Jawaar Muhammad jechuudha kanaafi maal gochuutti jiranii manni murtii Jawaar achi kaanii barumsa irraa fudhachuutti jiran biyya tana akkamitti jijjiirra akkamitti dimokiraasiitti baafna leenjii kennaafi jira waan biraatiif achi hin taa'u Jawaar isinitti mu Jawaar leenjii kennaafi jira mana murtii leenjisu jira Itoophiyaan akka Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceetuuf leenjii kennaa jira mana murtiiti amma torbee dhufuun argitan waan haarawa dhufee kennaaf jechuudha kanuma wanni ani isinii dubbisuu barbaadu ajandaan biraa ajandaan kiyya karraa maali aboo sheer godhaaf jechuudha Oromoo sheer godhaa harki isin hin didini sheer godhaa callaanatu jedhe maaltu amma wanni ajaa'ibaa maaltu isin gammachiisa qeerroon biyyaa nu boonsee jira jira qeerroon nu boonsee jira qeerroon Harargee wacaafaa isaa qopheeffatee mishingaa keessatti galee dhukkee irraa kaasaa jira abboo ayisuusii ama baalii xiqixixii isin jettan kana amma wanni takka socho'aan jira jimaan takka gara Finfinnee dhufaan jiru Oromiyaa guutuu keessatti uggurri naannoo maratti akka ajaa'ibaa kanatti itti fufaa jira maali kun Oromoon wal dhaga'uu isaati Oromoon tokkummaan jabaachuu isaati Oromoon cimuu isaati jabaannee itti fufuu qabna ani wallahi dhugaa rabbiititti natti tole bakka ummanni keenya kuni biyya keessaa biyya alaati akkana tokkummaadhaan walii galteedhaan ka'eetiniin qabsoo agana gaga'u kana xilaata dura dhaabbatee qawwee dura dhaabbatee rasaasa dura dhaabbatee injifannoo cucululuqa akkana kana galmeessu jechuun Oromoo makanaa inni goota ta'e ilaalame Oromoo makanaa inni jegna ta'e ilaalame amma maal godhaa jiran beektanii oduun amma nagaya gara Adaabbaa gara Dodolaa kanarraa maal godhaa jiranii warra asiin dura walitti qabanii guuranii hidhan gara aanaatitti gara federaalaatitti isin dabarsinu mallaqa 500 akkasas kennaa yoo irras ol isin dabarsine gad isin furanii birrii 3,400 isin gaafatu mallaqa kennaa gad isin dhiifnaa waan jedhu jiram ilamee ilaala bar amma birrii sassaabachuu deemaa jiranii mallaqa dhabanii jiran rakkatanii jiran birrii dhabanii jennaan hidhamtoota hidhan birri 1,100 as kennaa jedhanii jiran isin baasna yoo ammoo ol isin dabarsine gara godina yookaan aanaatitti federaala birrii 3,400 kafaluu dandeessu
bar kuni waan amma qabatamaan jiru sa'aatii ammaa kanatti waan mootummaan kun itti jammareem mallaqa dhabee jennaan mallaqni jalaa qaqal'attee jennaan achi deemanii akkasiin argitan kanatti waan hin taane dalagan ummanni keenya qeerroon galatooma baay'ee nu boonsitanii qabsoon isin itti jirtan qabsoo wareegama qaalii isin kafaltanii mootummaa kana dura dhaabbattanii uggura geejjibaa gootanii karaa itti cuftanii isa salfachiiftan kana galatooma galanni keeti qeerroo galanni keeti akkuma isiniin jenne wacaafaa qopheeffadha halkan malee hin cufinaa karaa halkan malee makiinaa labsii keessan cabsee deemu badhe maalaaltanii wacaafaa hin beeytanii miree wacaafaan bakka fedhe dalaga meetira meeqatti poolisii maayyuu wacaafaan dhukkee kaasuu dandeettanii barirra wallaa hin barbaanne malee poolisii mataa isii wacaafaan gaara baatanii itti gadi dhiisnaan dhukkee irraa kaastan garuu poolisii tana isiniin hin jennu mee geejjibuma irratti wacaafaan fudhaa poolisii illee wacaafaan badaadha dhugaa isinii hima dhagaan tokkocha amma poolisii irra yoo bu'e daqiiqatti mataa cabsee ajjeesa jechuudha kanaafi poolisii ajjeesaa isiniin hin jennu amma qabsoon keessan maali karaa ugguruudha geejjiba ugguruudha nama makiinaa sanirraan dabarsee deeme kacaccabu makiinaa isaa kacaccabu bilillee isaa ufii isaaniitii cinqamanii osoo qeerroo jalaa dheessan osoo qeerroon tarkaanfii nurra fudhatti jedhanii dheessan makiinaa walirra baasanii wal caccabsu jiru maaluma tokkana isin cinqe makiinaa keessan qabattanii mana hin teessanii makiinaa keessan qabdanii mana yoo teettan maal ta'a ga makiinaa keessan ayisuusii gadi baastanii osoo qeerroo jalaa dheessitan ayisuusii taan irra baastanii caccabsitan yaa ummata keenya yaa abbootii qabeenyaa oromoo qakeenya guddaa dinquu dayyaas irraa fudhadha obbo dinquu dayyaas mootummaan naafxanyaa abiyoot kaasaa'ee camadaa shimallis abdiisaa cunduuraan kuni soodaree isaa waan inni godhe agartanii jirtan jalaa ugguree rooba itti galchee lolaa itti galchee qabeenya biiliyeena meeqa akkasitti balleesse har'a manni isin gadi bayeetiniin makiinaa keessan oofaa qixqixii keessan oofaa ayisuusii keessan oofaa isiniin jedhuuf isinuma jalaa balleessuufi malee waan birii miti wacaafaan tokko akkana godhee qeerroo yoo isin gaffure bilillee keessan guutuu daaka isin ammoo ammallee dhagaa nuti deebisa qeerroon ammallee bilillee nurra caccabsan nuyyuu nu ajjeessa osoo jettan osoo ariitan makiinaa biraarra baastanii makiinaa gaacha'ee haadisii arabni jedhu san uunfaal jedhama wanni fidaa jirtan jechuudha makiinaa irratti rakkoo fidaa jirtan qabeenya keessan balleessaa jirtan kanaafi labsii qeerroo kabaja ummata oromoo kanaafis kabaja laata ummanni oromoo waan barbaadu yoo argate rakkoo takka nama takka malee hin barbaadu ka rakkoo qabu ummanni kun mootummaa waliin ajjeechaa gidiraan ummata keenyarraa haga dhaabatutti qabsoon hin dhaabbatu haga waraanni isaa mooratti deebuutti qabsoon hin dhaabbatu haga waraanni inni oromiyaa kutaa 11 keessa gadi dhiisee galgala ganama ummata keenyaan doorsisu kuni ka'ee mooratti deebuutti araarri sin bu'u nageennis biyya sanitti dhufullee hin jiru biyyi akkanatti guddatu takka illee hin jiru awwaata akkasinitti hima oromoo abiyyiin kun haga ammaa maa jira beeytanii abiyoot kaasaa'ee camadaa kun haga ammaa maaliif achi jira beeytanii wallaahi ummata amaaraatu irra dhaabate ummanni amaaraa irra dhaabachuun maali saba Itoophiyaa keessa jiru keessaa saba sadii sabni jajjabni saba sadiin kana qabadha saba sadii keessaa sabni tokko saba Tigreeti sabni lammaffaan saba Oromooti sabni sadaffaan saba Amaaraati sabni kun sadiin keessaa sabni tokko osoo mootummaa kana waliin dhaabachuu baate abiyyiin jigee jira har'a maaliif akkana cal'isan beeytanii osomaa biyya san keessa ekonomiin bu'aa jiru osomaa diinagdeen biyyaa dadhabaa jiru osomaa uggurri geejjibaa jiru osomaa rakkoon ciccimaan biyya san keessa jiru maa cal'isan ummata amaaraa kanatu akkana barbaada Itoophiyaa diinee deebifnee ijaarraa jedhan maaliif waan barbaannu yoo arganne isinii galaam waan barbaannu yoo arganne Itoophiyaa deebisnee ijaarraa jedha amaarri kun wantani malee abiyyi osoo ummanni amaaraa kun akka oromoon itti jirutti itti jiraate yoo nan eegu mootummaan Tigraay akkuma isin argitan kana walabummaa isaa labsatee jira biyya tahee jira nuti Tigraay walitti wanni nu fidus hin jiru amma booda jarri biyya taanii jiran citanii jiran amma jarri abiyyiin garuu ani waan inni dalaguuf taa'u na dhibe ummanni amaaraa kun gaafa barbaade maal godhaa abiyyii kanatti garagaluu danda'an yoo barbaachisaa taate har'a namni isa qabee taa'uun eenyu jara osoo Finfinnee keessatti rakkoon jiru osoo Oromiyaa guutuu keessatti rakkoon jiru osoo naannoma amaaraa keessatti rakkoon jiru namni qabee abiyyii kanaan yoo asii sochooneen dhumnaa ummanni kun dhiifama nuun godhuu jedhaniitiin achumatti Biraanuu Naggaafaa waliin diqqoo yoo walitti mufatan luka walii dhiqanii dhiifama jedhan dhiifama san eessaa fudhatan beeytanii Colorado Ameerikaa Washington DC irraa fudhatanii bar maalii dheengadda George Floyd yeroo du'utti ummanni gadi bayee mormii gaggeessaa ture hin haqqisina warri haqqistan isin baasan bilookii isin godha ishii
bilookatul bilookii si godha gurbaa baay'iste rashaadii kana bilookii ma godha eessaan deebitati mucaa gizee 100 bilookii godhee jira gurbaa kana eessumaan akka inni dhufu bichaa maali aboo hin baddu ati maal hin baddu si balleesseef jala laa ilaa gizee 1000 bilookii godhe ima dhufa akkuma inni itti dhufullee akka muddeef nama maqaa biraa baafatee dhufa na fakkaata kanaafi jaran akka fakkeenya sanii goona jedhanii akka joorji firooyid san goona jedhanii silaa namni luu itti dhiqamuu fi qabdu bar ana fa'a ka akka anaa kana qeerroo oromiyaa keessa jiru gatteessisanii qeerroo tartiiba deebisanii luka dhiqaniif malee namni har'aa biyyee waliin rakkoo qabu warra inni luka dhiqeef kanaa miti poolisiin ka luka dhiqeef ummata gurraacha ameerikaa keessatti ummata gurraacha mirga keessan jedhanii gattaanii to'esoo kaatanii luka dhiqaniif abiyyiin eshimaa qeerroo lukan dhiqin namni inni ajjeesaa jiru qeerroodha namni inni balleessaa jiru qeerroodha maaliif achi teettanii warra 4 kiiloo luka dhiqanisi maaliif qeerroo teenna walitti qabdanii baqqalaa garbaa irraa kaastanii goota kenna leenca jawaar muhammad faa itti dabaltanii hayyoota oromoo akka kololeel gammachuu ayyaanaa faa goota waan dubbatu beeku hayyuu waan dubbatu beeku sanfaa hidhaa gadi baastanii luka jaraa maan dhiqina dhiifama jechuu akkasi gaafata mootummaan addunyaa isin garuu wanni marti isiniin galu wanni marti isiniin qaru waa korrojuun dadhabu abiyyiin kun garuu korrojaa seeraan beeku waa koppii godhuun beeka beetanii biyya addunyaa tanarraa waa korrojee addunyaa fakkaachuu yaada namichi akkuma asiin dura shawwadee noobil piraayisii fudhate waa fakkeessuu hojii isaati fakkeessaan hojii abiyyiiti kun aadama isaati amma maaliif akkanatti giruun jedha biyya teenna mallattoo magariisa goona jedhanii maaliif akkana galgala ganama biqiltuu dhaabne beeytanii akka faranjii kana goonaa akka biyya awurooppaa kana taanaa jedha bar biyya awurooppaa nama ajjeesaan jirtu biyya awurooppaa nama hidhaan jirtu kanaaf magariisa taate waliigaltee qabanii tokkummaa qabanii dubartii gudeeduun hin jiru biyya awurooppaa keessa dargaggeessa ajjeesuun hin jiru biyya awurooppaa keessa jaarsa ajjeesuun hin jiru biyya awurooppaa keessa abbaa amantii ajjeesuun hin jiru biyya awurooppaa keessa biyya giriinii godhuu yoo barbaadde biyya san magariisa mallattoo magariisaa ishaaraa magariisa yoo kaa'uu barbaadde qeerroo hiite kana gadi baasii ishaaraa magariisa kaayi dubartii gudeeddu kana dhaabi ammas ummata hiite hiiki si galee oromoon waan si gaafatu gaafii isaa deebisi saba kamiifuu gaafii isaa deebisi biyya san gaafa san ishaaraa magariisa jettu san kaa'uu dandeessaa jechuudha biyyi guddatte akkanatti guddatte biyyi nama hidhuudhaan nama ajjeesuudhaan guddatte takka hin jirtu biyya faranjii argaa jirra bar hundi isaanii namni yakka malee hidhamu miti yakkumaa yoo qabaatte sinidhan asitti adabbii wayii si kennan ishtiraafee mallaqa si kafalchiisan biyya sanitti oo ati waa diqqoo balleessitu qawween si adabu rasaasaan si adabu waan hin taaneen si adabu kanaafi abiyyiin ahmad waa korrojuudhaan namni akka isaa waa korroju hin jiru garuu hujitti hiikuu irratti rakkoo qaba dhugaa isinitti maan waan tokko hujitti hiikuu irratti rakkoo qaba akka joorji filooyid ameerikaan luka dhiqatte san Itoophiyaa keessa aboo ati nama akkami abiyyi ahmad sila yaaddu namichooti rabbii jedhi ameerikaa dhaquuf dee ameerikaan uf wada dartaati dimokiraasii kana ga'u guutuu Itoophiyaa keessa galchite luka dhiitaa amma ummataa luka dhiitaa ara sheemooniyuu abiyyi ahmad dhugaa rabbiititti sheemiin si haa qabu waan ati akka gooteef beekaan dhugaa sitti maan ameerikarraa korroje yaa oromoo ameerikarraa korroje akka gurraachaa luka dhiqan sanitti luka walii dhiine dhiifama walii goonee jedhee miidiyaa isaatiin addunyaarra baxaabbatee osoo ummanni akkana mana hidhaati shamu addunyaa sobuudhaaf karoora inni baafate takka jedha wanni inni luka dhiqaa waa'ee luka dhiqaa kaaseef luka dhiquun sila eenyurraa mala qeerroo osoo luka dhiiqxe hayyoota teenna tahiite osoo luka dhiiqxe ummata kumaatamaa mana hidhaati guurte osoo gadi dhiiste achi booda osoo luka dhiiqxe hamma tokko sirraa deema garuu amma akkuma siin jedhe dubbiin kee faallaa si harkaa dhufa waa korrojuun dandeessa garuu hujitti hiikuun sitti ulfaataadha ati an akkuma siin jedhe fiilmii ilaaltee biyya bulchita siin jedhe bara biyya ahmadan an abiyyi asiin dura isinitti hime abiyyiin barumsan qabu fiilma laalee yookaan akkaataa biyya tokkoo laalee biyya san bulchuu yaada waan naannoo tokko dalagamu san laalee akkas godhuu yaada malee ufii isaa irraa waa uumee akkaataa itti seera biyyi deemutti deemuun beeku mee har'a oromoo waa takka isinitti himaan fakkeenya amma uggura geejjibaa jedhee qeerroon labsii baase torbee tana keessa har'a uggura geejjibaa afraffaadha kun har'i guyyaan isaa sadaffaadha itti fufee jira akka ajaa'ibaa kanatti inni maal godhe takkama uggurri geejjibaa ka'een akaafaa ummata harka kaa'ee maxaragaa ardii xaragan harka kaa'ee maal jechuudha kun beektanii karaa qeerroon cufu banaadha bar waan biraa isinitti hin fakkaatin naannoo qulqulleessuu osoo hin taane wayita qeerroon dhagaa kararratti guuru isin dhagaa kararraa guuraadha ila bada jara dabar dubbiin tanuma wanni abiyyiin dalagu tana dala wanni biraan jiru wayitii qeerroon kun fidee dhagaa kararra kaa'u ka abiyyii gadi yaa'ee dhagaa kararraa guuruudha ila biyya inni itti giruunii ishaaraa giruunii kaa jedhu mee laala biyya inni keessatti
ishaaraa giruunii kennaa jedha ishaaraa magariisa kenna bakka jarri jedhan wayita anasiin dhagaa kararratti guuru hangaasaan Ibraahim fa'a akaafaa qabatee akka nama karaa xaraguu fakkeessanii ummata jigi baafatanii poolisii baafatanii dhagaa kararraa guuruudha bar hiikkaa biraan qabu kun kanuma jedhan waa takka isin yaa galu mee laala wayita kaan dubbatanii mee natti maan guyya makam abiyyiin osoo rakkoon hin jirre nagayaan gadi bahee karaa xarage mee naaf hima gaafa kam karaa xaragaa ture mooxaa keessatti masgiida afurii bakka takkatti bidditti qabanii gaafa ummanni naafxanyaa mooxaa keessatti inyir jedhanii akka jiranii wal baasanii sirban san abiyyiin mataan isaa karaa xaragaa oole namichi kuni waa malee karaan xaragu dhugaa isinitti hima yoo rakkoo wayii dalagamuun ala karaan hin xaragamu Itoophiyaa keessatti kuni waan abiyyiin irratti laallatu wayiiti iyya laallattuudha abiyyiin Ahmad waan inni laallatu an hin beeku namichi akka waan maajikii wayiitii waa dalaguuti akka waan digimtii wayiitii waa hojjechiisuuti abiyyiin Ahmad an dhugaa isinitti himu mee fakkeenya fudhadha kanaan dura torbee tarte dura maaliif karaa hin xaragamin har'a ummanni keenya gadi bahee qeerroon karaa cufnaan uggura geejjibaa goonaan uggura gabayaa goonaan akaafaa qabachiisee poolisii uffata itti godhee tokkocha manatti nambisne ummata fakkaattota akka Hangaasaa Ibraahim ka akka Mustafaa Jaarraa ergamtoota tanniin warra mallaqaan socho'u warra saba Oromoo waakkate kana walitti qabee gadi yaasee wayitii qeerroon dhagaa kararra kaa'u inni dhagaa kararraa guursisa bar dachii nazafaan jiranii maal taatan isin fotoon amma jarri poostii isinii godhan suni addunyaadhaan sobuufi garuu wanni inni gadi akaafaa jaraar kana qee baasuu maaliifi yeroo qeerroon karaa cufu isin karaa nazafuu qabdanidha maali jechuu dhagaa kararraa guuraadha isiniin galuu dubbiin jiran kanuma wanni biraan jiru osoo kana ta'uu baatte torbee tarte dura tila qulqullinni magaalaa geggeeffama torbee tarte dura qulqullinni magaalaa geggeeffama wayita qeerroon labsiin qeerroo hujirra oolutti inni ammoo dhufee karaa nazafna karaa qulqulleessina ween kun hin ta'u Abiyyi Ahmad akkanan ta'inati maalumallee doofaan ta'ini magaalaa takka qulqulleessuu yoo barbaadde osoo labsiin qeerroo hin jirre ummata gadi baasi ganda mara gadi yaasi ummata jiraataa magaalaa guutuu gadi baasi poolisii aslaan ati amma ka uffata poolisii uffachiiftee karaa xaraysiiftu kuni tokkoffaa akka ati dhagama qeerroon kararra kaa'e kararraa guuruudhaaf qopheessite namaa ifaa jechuudha qulqullina magaalaa takka yeroo geggeessu namni jarana biyya guddatte keessatti qulqullinni magaalaa akkaataa qaba sarraatanyatu jira kama karaa qulqulleessee damoosa nyaatu gatii biyyi dadhabduu taateef abiyyiin kanas hin beeku yoo ay dhufte si barsiifna darsiisii kennina biyya guddatte kana yoo ati dhufte akka Jawaar adada isin mana murtii geessisanii darsii isinii kennaa jiru kanatti nutis yoo isin garana dhuftan akkaataa itti magaalaa qulqulleessan darsii isinii kennuu dandeenya akkamitti malee namni magaalaa takka qulqulleessu hojjataa mootummaa jedhama ji'aan mindaa qaba baatitti damoosa isaa kafalamu jira sigaaraa ta'ee waraqaa garagaraa ta'ee waan ati aarsitu waan ati lafa buustu ka qulqulleessee jedhu ganama subii bahee ka karaa qulqulleessu ka ji'aan mindaan kafalamuuftu jira biyyi guddatte kana guddatte Abiyyi Ahmad ati ji'a lama keessatti ji'a sadi keessatti al takka gadi baaste sanumaa wayita qeerroon karaa cufu qulqullina magaalaa ka jettu kuni ati doofaa ta'uu si agarsiisa dhugaa sitti manarraa darsii fudhadhuan darsii jajjaba sii dabarsaan darsii karaa magaalaa qulqulleessuu yoo barbaadde hojjattoota nama qaxaruu qabda akkuma taayee qaxartee damoosa kafaltuuf san namni magaalaa qulqulleessu ji'aan damoosni isaa dhufuufi qaba akkamitti guyyarraa ganama karaan qulqullaa'uu qaba magaalaan qulqullaa'uu qabdi naannoon marti qulqullaa'uu qaba iddoon itti wasaakaa maaliin kun itti geeffamu jiraachuu qaba akkanatti guddatte biyyi guddatte ati ammoo baatii lamaa sadi keessatti yeroo uggurri geejjibaa dhufu yeroo qeerroon labsii baasu qofa gadi baasee akaafaa harka keettee yoo kadeemtu taate kuni waan hin fakkaanne waan ta'eef waan akkanaa irraa obsurreessi ati aslan mootummaan jedhamtu mootummaa naaqisa walakkaa mootummaa jedhamta Itoophiyaa bulchaa hin jirtu 4 kiiloo bulchaa jirta Oromiyaa ka bulaa jirtu waraana bulchaa jira naannoon Tigraay ufiidhuuf bulchaa jirti ati eessa bulchaa jirta maasaraa mootummaa abaaboo matee qofa bulchaa jirta jechuudha abaaboo tee dhaabatteen alatti ummata Oromoo hogganaa hin jirtu ummata Oromoo waraana naafxanyaattuu bulchaa jira poolisiin Oromiyaa mallaqa argannaaniin ummata feeta yoo ajjeessan hin dubbatan jirti caffeen Oromiyaa birrii argannaan hin dubbatu paarlaamaa keessa homaan jiran poolisii Oromiyaa ka bulchaa jiru mataa jaraatu ka bulchaa jiru poolisii biyya biraatii jechuudha kanaaf yaa Oromootiyya kana fakkaata waan ani isiniin jedhu kanuma daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo kanaaf adaraa isiniin jedha fakkeessaa namichi kun fakkeessu hin deemurra waa lamaanuu isiniif himee jira wanni inni luka dhiqaa fidee fakkeenya Ameerikaa Joorji Filoowid
ummata gurraacha Ameerikaa keessatti luka dhiqamee fi dhiifama gaafatan saniif dalage ka luka dhiqannaa takka jira kanaan dura waan akkana uumuu hin danda'u abiyyiin lammata karaa xaraguu ammoo akka qeerroo wayita dhagaa kararratti kuuru qeerroo dhagaa kararraa guuruudha tanu wanni biraan jirtu kanaafi asumarratti isinirraa gabaabsaa warra invaayitii naa ergi jettan isinii erguu hin dandeenye mee haala biraa waa mijjeessuu barbaada miseejii wayiitu amma naa dhufe kanaafi daawwattoota kiyya jaalatamuu kabajamoo asumatti isinirraa gabaabsaa galatoomaa ulfaadhaa waan na hordoftaniif kana qabadhaa qeerroon ta'e namoonni boonsitanii itti fufaa isiniin jenna bakka jirtan maraa qabsoo jabaadhaa itti haa fufnu tokkummaan haa kaanuu wal haa jajjabeessinuu karaa tokkorra haa deemnu nuti Oromoon tokko Jimma Arsii Shawaa Baalee wanni jedhu jiru annama Oromoo ta'e hundaa ni jaaladha nama faallaa Oromoo dhaabatu hundaa ni jibba akkanatti deemna malee Abiyyiin akkasii Jawaar akkasii kuni waan ummanni alagaan xilaanni ummata Oromoo itti fayyadamu malee waan Oromoon itti fayyadamu miti jecha kana warri faamtan faama namni isinii galu isinii galaa warri isinii galuu dide rabbi isinii galchu isiniin jenna asumarra isinirraa gabaabsaa galatoomaa ulfaadha